Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u biyya hundumaa kan jirtan Waaqayyo nu gargaaree ammas yeroo nu kenneera gooftaan haa ulfaatu. Mul'ata Yohaannis jalqabnee turre torbee darbee mul'ata Yohaannis egaa akkuma isinitti hime xinnoo jabaachuu danda'a. Garuu beekuu waan qabnuuf immoo hubachuu qabna. Dubbii Waaqayyooti waan ta'eef bara keenyaaf yeroo keenyaaf waan barbaachisaadha. Mul'ata Yohaannis kana tokko kaanee ilaalleerra. Callisuu guddaa erga Yesuus mallattoo isa jaaffaa banee waaqarratti waaqeffannaan ergatee boqonnaa torbarraati kaasee boqonnaa 8 irratti yeroo inni mallattoo isaa torbaffaa banetu callisuu guddaatu waaqarte ta'edha. Callisuu waaqarte ta'u sun adaba Waaqayyo biyya lafaatti fudhachuuf jedhu jala callisuu isaa argisiisa. Gadi fageenyaan wangeelii waan jedhu gadi fageenyaan waan dubbatame hin jiru garuu Sefeniyaa boqonnaa tokko lakkoofsa torbaa fi Baaqoon boqonnaa 2:20 dubbifnee guyyaan Waaqayyo dhiyaateeraatii Waaqayyo gooftaa irratti calluma jedha akkuma jedhamu sana firdii Waaqayyo biyya lafaa irratti fudhachuuf jedhuu fi yeroo callisuu akka ta'udha. Achi kan ilaalle. Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 2 kana booddee ergamoota torbaa warra fuula Waaqayyoo dhaabbatan nan arge jedha. Dhaggeeffadhaa. Mallattoo torbaa warra yeroo mallattoo torbaffaan hiikamu ergamoota torbaa warra dhaabbatan fuula Waaqayyoo warra mallattoo akka fuufaniif kennamuufan argee jedha waan ta'eef dubbiin keenya har'a isa laalla waan ta'eef mee hin kadhanna Waaqayyo akka nuuf eebbisu. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo ammas biyya lafaarratti jirru yeroo laatte kanaaf maqaan kee haa ulfaatu. Dubbii bara dhumaa yaa Waaqayyoo sagalee kee saba kee gargaaru kana ammallee maqaa gooftaa Yesuusin dhowwaa malee ijoollee kee faa ergamu. Sammuu ittiin dubbii kee hubannu qalbii keenya bani. Qalbii afuuraanuu bani. Adaraa yaa Waaqayyo ilaallee itti nuuf ilaallee bara hamaa kana keessa akka ittiin darbinuuf dubbiin kee dhowwaa malee nuuf ergamu. Ana dhabaa garbicha kee saba kees gargaari. Amma dhumaatti nu wajjin ta'ii maqaa Yesuus jettee ameen. Meeshaan dubbisaa mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee. Yeroo walichi mallattoo isa torbaffaa banetti immoo bantii waaqaa keessatti akka walakkaa isaatiif gabiitu ture. Kana booddee ergamoota torban warra fuula waaqa dura dhaabbatan nan arge. Isaaniifis malakanni torban kennamaniif. Ergamaan Waaqayyoo kan biraa tokkos qodaa ixaanaatti aarsan isa warqee irraa hojjetamee baatee dhufee iddoo aarsaa dhaabbate. Iddoo aarsaa warqee irraa hojjetamee isa teessicha fuuldura sanarratti kadhata warra Waaqayyoof qulqullaanii hundumaa wajjin akka inni dhiyeessuuf ixaanni baay'een ergamichatti hin kennaman. Egaa nan barbaade akkas jedha. Kana booddee ergamoota torba warra fuula Waaqayyoo dura dhaabbatan nan argee isaaniifis malakanni torba hin kennamaniif jedha. Yeroo kam? Yeroo mallattoo torbaffaan hiikamu. Yeroo mallattoo torbaffaan hiikame gabii erga waaqeffannaan ta'e mul'ata boqonnaa 4 irratti boqonnaa 6 irratti erga mallattoon sun hiikamee dhume 12:17 boqonnaa inni jaaffaan dhufuu Yesuus waaqarraa mul'achuu Yesuus argisiisne boqonnaa 7 irratti waaqeffannaan ajaa'ibaa sun erga ture booda boqonnaa 8 irratti immoo yeroo mallattoo isa torbaffaa isa mul'ata Yohaannis 5 keessatti Yohaannis arge sana isa torbaffaa gaafa inni banu gabii guddaatu waaqarratti ta'e waaqeffannaan silaas dhaabbatee gabii guddaan walakkaa isaatiif ta'e jedha. Gabii guddaan ta'e sun firdii Waaqayyoo biyya lafaarratti fudhachuuf jedhuudhaaf callisuu taa'amudha jennee ilaalleerra. Egaa mul'ata boqonnaa 8 kana booddee ergamoota torba warra fuula Waaqayyoo dhaabbatan argee isaaniifis malakanni torban kennamaniif jedha. Malakanni torba gaafa mallattoon torba hiikamu malakata torba irratti kennamantu dhufe. Ergamoota torba malakata torba fudhatanii afuufuuf dhufantu dhufe jedha. Rakkina ulfaata amma irratti hin ta'in jiru sichis biyya lafaa irratti hin taanetu jalqaba. Dhaggeeffadhaa. Malakoonni kun gaafa afuufaman ergamoonni torba malakata kana baadhatanii afuufuu gaafa jalqaban amma irratti dhalatee waan hin taane sichis deebi'ee waan hin taane rakkina akkasiitu biyya lafaa irratti uumamuu jalqaba. Walakkaa bara waggaa torbaa yookaan walakkaa bara waggaa torbaa ishee gara dhumaatii jedhama. Isa Yesuus Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 19:20tti dubbatedha kun. Maarqos boqonnaa 19:20tti dubbifadhaa. Barumsa waan ta'eef xinnoo ariifadhee deddeemuu waan hin qabuuf waaqee dubbisuun saba yeroo keenya fudhatuuf. Maarqos 19:20tti guyyoonni sun guyyoota rakkinaan ta'u Yesuus. Guyyoonni kam? Guyyoonni walakkaan bara waggaa torbaa sun guutummaan tu rakkisaadha. Walakkaan isaa inni gara dhumaa sun garuu baay'ee rakkisaadha. Guyyoonni sun guyyoota rakkinaan ta'u rakkinni akkasii erga Waaqayyo biyya lafaa uume jalqabee amma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Kana kan jedhe Yesuus. Rakkinni akkasii rakkinni yeroos ta'u kana duras hin taane sichis hin ta'u biyya lafaa irratti gaafa malakanni sun afuufamuu jalqaban jechuudha. Fiingeen yookaan malakanni akka kakuu moofaatti maaliif afuufamu? Waan afuufamuuf qaba. Caluma hidhameen afuufamu. Nullee gaafa waldaa kiristaanaa ol butamtu ergamootatu waaqarraa malakata afuufaa warri du'an bifa hin banneen ka'u nuun immoo lafa jirru geeddaramnee butamna. Malakata afuufu Mikaa'el faatu akkuma barumsa keenya duraa keessatti ilaalle lammaffaa deebi'ee dhufu Yesuus keessatti ilaalle gaafa malakanni afuufamu waan hojjetamu jira. Seera lakkoofsaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1:10 dubbifadhaa. Seera lakkoofsaa 10 1:10tti
Malakanni kan hin afuufamu tokko waldaan buqqifatee akka ka'uuf. Lama nama akka walitti qabamuuf. Sadi dammaqsuudhaaf. Afur lolaaf. Kanaaf hojjedhu kaayedha Waaqayyo Museedhaan. Dhaggeeffadha achirraas maal jedha waldaa jechuun walitti qabama waan ta'eef waldaan buqqifatee akka ka'u jechuudha. Gaafa samaa irraa malakanni inni dhumaa sun afuufamu Iyyasuus Kiristoos waaqarraa maduu meessatti gad dhufu malakata afuufama anaafatti lafa jirru geeddaramne warri du'anis ka'anii butamne samaa itti ol sokkina. Waldaatu buqqifatee deema jechuudha. Waldaan buqqifatee deemuu isaarraan kan kee biyya lafaatti rakkina dhufuudhaan amma dubbachaa jiru kunis gaafa malakata Mikaa'el fa'a afuufan Kiristoos amma duumessatti gad dhufu malakata afuufamu sanaan waldaan biyya lafaarraa sassaabamti sokkiti buqqifattee gara samaatti sokkiti. Gaafa waldaan ol sokkitu sana biyya lafaarratti hojiin hamaan kun jalqabaa malakanni afuufamu kun tokko tokkoon isa laala jechuudha. Ilaana hubadhaa. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus fuuldura. Lammaffaa deebi'ee fuulaa fuula dhufuu Yesuus fuuldura bara rakkina waggaa 7 keessa rakkinoota uumaman ilaalchisuudhaan. Na dukkaa butanii akka qabatanii barbaada ishee kana suuta dheen dubbadha. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus fuuldura fuulaa fuula dhufuusaa fuuldura bara rakkina waggaa 7 keessa rakkinoota uumaman ilaalchisuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti gooftaa Yesuus kan inni bartoota barsiisee fi mul'ata boqonnaa 6 irratti gooftaa Yesuus ergama Yohaannisitti mul'atan kan inni argisiise wal fakkeenya isaa haa ilaalu. Wal fakkeenya isaanii jedhaa qabadhaa. Wal fakkeenya gooftaa Yesuus wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti dubbatee fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 kaasee Yohaannisitti argame. Gaafa dhaabatee barsiisu ergamoonni qofaatti akkanii Yesuusin guyyaan dhufa keetii yoo milkiin dhufa keetii maaliin beena guyyaan dhufa keetii mee nutti himi jedhanii qofaatti gaafannaan Yesuus himuu jalqabe. Bartootatti himuu jalqabe kana. Ilaa akkas jedha tokkoffaan masiihota sobaan dhufe. Tokkoffaa masiihota sobaa jedhaa qabadhaa masii. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 gooftaa Yesuus gaafa bartoota barsiisee utuu ilmi namaa deebi'een dhufin duraa wantoota ta'an jedheetu baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu jedhe. Kun jalqaba. Baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin dhufu namoota baay'ee si wallaalchisuu jedhe. Maatiyos boqonnaa 24 4-5 akkasumas dabalaatti lakkoofsa 11 lakkoofsa 23-26 dubbifadha. Maqaa kootiin masiihota sobaan dhufa. Attam ilmi namaa fuulaa fuula deebi'eetu hin dhufin biyya lafaarratti deebi'ee dhufee miilli isaan dhaabbatin milikinni jalqaba ta'u masiihota sobaan dhufa. Maatiyos 24 4-5 baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin dhufu raajonni sobduun baay'een hin ka'u namoota baay'ee si wallaalchisuu jedha masiihota sobaaf raajota sobaan dhufa jedhe. Akkasuma mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2 akkuma mallattoo Yohaannis baname sana dubbisuu jalqabeen boqonnaa 5 irratti argame sun banamuu gaafa jalqabu mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2tti mallattoonni jalqabaa gaafa baname nama farda adii irra taa'uu jedha nama farda irra taa'u suni antikiraayistii yookaan kiristoos isa sobaa sana jechuudha. Ilaa ani kiristoos jedhanii kan kaan ammayyuu jiru biyya lafaarra. Warri sun garuu bineensicha miti. Jala bultii isaati. Hin dhufu baay'een jedheera Yesuus. Ani kiristoos jedhanii ani Yesuus jedhanii kan kaan baay'eedha. Biyya garaagaraatti dhageessaniitu miidiyaa irraan dhageessu. Ani kiristoos nama fayyisaa jedhanii kan kaaniiru biyyuma keenya naannaa kan Afrikaa keessaa iddoo baay'eetti kaaniiru. Garuu inni dhufu sun guutummaa kiristoosiin fakkaataa garuu soba. Masiihota sobaati nama wallaalchisu waliin dhawoodha fakkeessitoodha masiihota sobaa dhufeedha. Mul'ata boqonnaa 6 1-2 fi Maatiyos boqonnaa 24 4-5 wal fakkeenya isaanii masiihota sobaa Yesuus jedhee masiicha sobaa dhufee sobdoota of duukaa fudhatee ba'uudha. Fardi inni farda adii irra taa'u suni idda harkatti baatu sun masiicha sobaa sana masii jechuun bara kiristoos jechuudha. Masii jechuun afaan Ibraayisxiiti. Afaan Giriikitti kiristoos jechuudha. Kiristoos jechuun isa dibame jechuudha. Egaa masiihonni sobaa kun nuyi kiristoos jedhanii yeroo dhufan jechuudha. Inni ka'u kunis ani kiristoos ani masiidha jedhee dhufa gaafa farda sana yaabbatee addunyaa kana bulchuu dhufu ani masiidha jedhee dhufa. Kanaaf mul'ata boqonnaa 6 fi Maatiyos boqonnaa 24 kan wal fakkaatu masiihota sobaa Yesuus masii sobaa isa jalqabu kana. 2 lolaaf oduu lolaa dhagahuuf jirtu Yesuus. Maatiyos boqonnaa 24 6-7 lolaaf oduu lolaatu biyya garaagaraatti dhagahama. Lolaaf oduu lolaa dhageessu. Lolaaf oduu lolaa taa'aa jedhe. Maatiyos 24 6-7 mul'ata boqonnaa 6 farda diimaa irra taa'ee inni dhufu sun gaafa dhufe nagaa dhabiinsa walajjeesuuf lolli guddaan addunyaa irratti akka ta'u dubbata. Dhaggeeffadhaa wangeela akkanitti oliiku. Masiihota sobaa dhufe Yesuus masiihota sobaa sun isa dhufu antikiraayistiin sun farda yaabbatee dhufu sanaan biyya lafaarratti dhufe argama.
Lammaffaa lolaaf fuuldura dhageessu Maatiyus boqonnaa 24:6 hin dhuusu fardi diimaan gaafa dhufu fardi diimaa irra taa'u sun fardi diimaa biluurra taa'u suni wal garraa'u nagaa lafarraa balleessutu kennamee fi addunyaa kanaan taphataa addunyaa kana balleessedha. Lammaffaan lolaaf fuuldura lolaa. Mul'ata boqonnaa 6:3-4 fi Maatiyus boqonnaa 24:6-7. Sadaffaa Yesuus beela akka ta'u barsiise. Maatiyus 24:7. Beelatu addunyaa irratti ta'a. Beela hamaatu ta'a. Beelli zarii akkasii ta'e kan hin beekne dhala. Dhaggeeffadhaa kana. Beelli nama ta'u kun isa kanaan dura ta'e biyya lafaa irratti ta'e argamee namoonni tokko tokko waan akkasii dha barsiisan miti. Beela ta'e hin beekne beelli ta'u kun. Beelatu taatee mul'ata Maatiyus boqonnaa 24:7 jira. Mul'ata boqonnaa 6:5-6 immoo mallattoo sadaffaan yommuu banamuu farda gurraacharra kan taa'u hiikni isaa yeroo rakkinaa beela bakka bu'a. Qamadii safartuu xinnoon tokko hidhachirraa. Gatii dadhabbii guyyaa tokkooti. Beela hamaa addunyaa irratti dhufu. Rakkina addunyaa irratti dhufu, dhabeessa addunyaa irratti dhufu, namni qoonqoodhaan agabuu dhumuu namaa argisiisa. Beelatu biyya lafaa irratti ta'a. Mallattoonni sadaffaan yommuu hiikamu, sadaffaa kan ilaala jechuudha. Arfaffaan mallattoo arfaffaan yommuu hiikamu dhumaati sanyii namaati. Biyya lafaa irratti dhumaati sanyii namaati ta'a. Mallattoonni arfaffaan yommuu banamu, mul'ata boqonnaa 6:7-8. Dhukkuba daddarbaa dhahicha garaagaraatiin dhahichatu dhumaati namaatu biyya lafaa irratti ta'a. Tokko arfaffaa namaatu addunyaa irraa dhuma. Yesuus Maatiyus boqonnaa 24:7 irratti dubbateera dhumaatiin akka ta'u. Beelaan dhahichaan bineensa caakkaatiin walajjeesuutu biyya lafaa irratti dhumaatii ta'a mallattoon arfaffaa yommuu banamu Yesuus Maatiyus boqonnaa 24:7 irratti dubbateera dhumiinsa akka ta'u. Shanaffaa rakkina ari'atamuudhaan nuuf dubbate gooftaan. Naaf jettanii nama hundumaa biratti jibbamtu sun ari'atu rakkinni hamaan akka ta'u dhiphinni hamaan akka ta'u ari'atamni hamaan akka ta'u Maatiyus 24:9 irratti dubbate. Mul'ata boqonnaa 6:9 lubbuu warra dubbii waaqayyootiif mormatti kukkutamanii fuula waaqa duraa iyyaniiti inni hin arge sun warra bara waggaa 7 keessa mormatti ciccituutiin ari'atamarra ga'een du'aniiti. Jaaffaan gooftaa Yesuus barsiiseera malakan milikin ilma namaa waaqayyo waaqarratti mul'ataadha yeroo kun hundumtuu ta'u gara dhumaatti milikin ilma namaa waaqarratti dhufee mul'ata. Maatiyus boqonnaa 24:29-31 yeroo kun hundumtuu ta'e raawwatu milikin dhufaatii ilma namaa waaqarratti argama dhufuu ilma namaatu ta'a jedhe. Mul'ata boqonnaa 6:12-17 mallattoo jaaffaan yommuu banamu balaa uumamaa sochoo lafaa gurguddaatu ta'a. Biiftuun dukkanoofti urjoonni harca'u akka ija arbuu harca'utti waaqarraa harca'u jedha. Gaafa sana isa Yesuus dubbateef inni Yohaannis dubbate kun fuulaa fuula dhufu Yesuus wajjin akkasitti tola argaa deema jechuudha. Torbaffaa wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama Yesuus. Saba nama hundumaatti dhugaa akka ba'amuuf jedha. Mul'ata boqonnaa 24:36 wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama. Mul'ata boqonnaa 7:17 mallatteeffamuu ijoollee Yihuudootaa nama 144ti. Namni 144 kun wangeela mootummaa lallabu. Dhaggeeffadhaa wangeela ayyaanaatu hin taane wangeela mootummaa lallabu. Wangeelli nu amma lallabaa jiru wangeela ayyaanaati. Ayyaanaan fayyuu namaati. Wangeelli isaan dhufee lallaban garuu wangeela mootummaati. Mootummaa isa kam mootummaa waggaa kumaa mootummaa Kiristoos. Wangeelli mootummaa kun hin lallabama jedha Yesuus. Gooftaa Yesuus kan lallabaa ture wangeela mootummaati. Nuyi bara kana wangeela kan lallabne Phaawulosaa kan lallaban Phexrosaa kan lallaban wangeela ayyaanaati. Isa Kiristoos nuu kenname ayyaana nuu kenname sanaan fayyina arganne sana lallaban. Warri kun garuu warri mallatteeffaman kuniif warri mul'ata boqonnaa 11 keessatti kaanii lallaban wangeela mootummaa lallabu. Mootummaa eenyu mootummaa Kiristoos isa deebi'ee dhufee biyya lafaarratti hundaa'u waggaa 1,000 sana addunyaa bulchu mootummicha lallabu. Achumaan Yesuus fuulaa fuula deebi'ee dhufe egaa. Erga isaan lallabanii erga warri mallatteeffaman kun lallabanii fuulaa fuula dhufuu Yesuustu ta'a. Maatiyus 24:29-31 mul'ata boqonnaa 6:14-17 fuulaa fuula dhufuu gooftaa keenyaa Yesuustu ta'a. Asirratti egaa nuyi hubachuu kan qabnu yeroo wanti kun hundumtuu ta'u nu biyya lafaarra jiru kiristaanonni gammaduuf jajjabaachuu kan qabdan yeroo amma jirtan kanatti gooftaatti jabaachuu kan qabdan duukaa deemuu kan qabdan yeroo wantoonni kun hundumtuu biyya lafaarratti ta'an nu sokkineerra waldaan biyya lafaarra hin jirtu. Yeroo Yesuus deebi'ee dhufu sana nuyi waawwannatu hin taane akka warra kana dhiphannatu hin taane isa wajjin addunyaa bulchuudhaaf deebinee dhufna. Ijoollee isaa taanee isaa wajjin waaqarraa deebinee dhufna. Yeroo inni waggaa 1,000 addunyaa kana bulchuudhaaf dhufu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa butamuu fi lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus gidduu jiru beekuun kiristaanotaa barbaachisaadha. Yeroo Yesuus deebi'ee dhufu ettaa butamuu ettu kun warri jettan dhaggeeffadhaa. Garaagarummaa butamuu waldaa kiristaanaaf fuulaa fuula lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus beekuu qabda obboleessa ko. Beekuu qabdu namoota Waaqayyoo. Garaagarummaa isaa seettanii maa dhaggeeffadhaa. Garaagarummaa butamuu fi lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus gidduu jiru
jedhaati qabadhaa. Garaagarummaa ol butamuu waldaa kiristaanaa fi fuulaa fuula deebi'ee dhufuu Yesuus gidduu jiru jedhaati qabadhaa warra qabattan. Tokko garaagarummaa san sitti hima. Inni tokko butamuu waldaa kiristaanaa abdii keenya isa eebbifamaadha. Dhaggeeffadhaa. Butamuun abdii keenya isa eebbifamaa yookaan abdii waldaa kiristaanaa isa eebbifamaadha. Butamuu waldaa kiristaanaa Tiitoo 2:11-13. Lammaffaa deebi'ee dhufuun Yesuus. Lammaffaa deebi'ee dhufu Yesuus immoo warra biyya lafaa hundinuu yommuu wayyootti jedhan yeroo waawwannaaf boo'ichaati. Ol butamuun abdii keenya isa eebbifamaa yommuu ta'u, lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus garuu biyya lafaaf yeroo waawwannaaf boo'ichaati. Mul'ata boqonnaa 1:7 Maatiyos 24:30. Yeroo nu ol butamnu abdii keenya isa eebbifamaa nu qilleensa irratti gooftaa simachuudhaaf deemnu abdii nu eebbifamnee ittiin jajjabaannee biyya lafaarra jiraannu yommuu ta'u, yeroo Yesuus fuulaa fuula deebi'ee dhufu garuu biyya lafaaf yeroo waawwannaaf boo'ichaa, yeroo gaddaa, yeroo lafa lixan dhabiinsaati. 2. Yommuu ol butamuu keenya yookaan waldaa kiristaanaa Yesuus warra qulqulloota duwwaatti mul'ata yookaan kan mul'atu yommuu ta'u, yeroo butamuu waldaa kiristaanaatti Yesuus qulqulloota duwwaatti mul'ata. Qulqulloota jechuun warra maqaa isaatti amanan, dhiiga isaan warra miiccatan, karaa dhugaa jireenya isa ta'e Kiristoositti warra amanan kiristaanota duwwaatti mul'ata yeroo ol butamuu. Warri kaan hin argan yeroo ol butamuu keenyaa sana. Tesaloniqees 4:17 jira. Kan mul'atu yommuu ta'u, lammaffaa dhufuun Yesuus garuu addunyaa hundumaatti kan mul'atuu fi argamu akka ta'e dubbata sagalee Waaqayyo. Yeroo ol butamuu keenya qulqulloota duwwaatu arga Yesuusin samaa irratti kan ol butamu. Yeroo fuulaa fuula dhufuu Yesuus garuu addunyaa guutuutu arga. Warri isa waraananis, warra inni gooftaa miti jedhanis, biyya garaagaraati, warri Chaayinaa, warri Paakistaan, inni gooftaa miti, waaqa miti warra jedhanis ituu isaan arganii deebi'ee dhufa. Fuulaa fuula dhufee miilli isaa gaara ejersaarra dhaabbata. Gaafas biyyi lafaa wayyoo jetti. Nuyi garuu ijoolleen isaa wajjin waggaa kuma addunyaa bulchuudhaaf deebinee dhufu. Yeroo butamuu Yesuus biyya lafaarra dhufu nuti duumessa irratti ol butama. Dhaggeeffadhaa. Yeroo butamu waldaa kiristaanaa Yesuus biyya lafaarra dhufa miti amma duumessa duwwaatti gad dhufa. Gaafas nuti lafarraa itti ol butamna. Malakata fuufama geeddaramsi ta'e nuti simachuudhaaf lafa kanarraa gara isaatti ol butama. Yeroo ol butamu. Yeroo mul'ata Tesaloniqees 4:13-18 qabadhaa. Geeddaramni ol butamna nutu. Tesaloniqees 4:13-18. Lammaffaa dhufuu isaan garuu biyya lafaarra dhufee gaara ejersaarra miilli isaa dhaabbata. Na hubadhaa. Yeroo ol butamuu geeddaramne warri du'anis ka'anii Yesuus amma duumessaatti gad dhufee duumessa kanarra dhaabatee nu eega. Malakanni gaafa fuufamu warri du'an ka'anii warri jiru geeddaramne kiristaanonni duumessa keessatti gooftaa simachuudhaaf nuti tol deema malee Yesuus biyya lafaarra dhufu. Lammaffaa deebi'ee dhufuusaan fuulaa fuula dhufuusaan garuu miilla isaatti dhufee gaara ejersaarra dhaabbata. Warri isa waraana itu arganii warra inni gooftaa miti jedhan itu arganii fuulaa fuula deebi'ee dhufee nu wajjin ergamoota isaa wajjin dhufee addunyaa kanarra miilli isaa dhaabbata gaara ejersaarra dhaabbata. Zakkaariyaas boqonnaa 14:1-4 hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 kaase. Zakkaariyaas boqonnaa 14:1 kaasee maalidhaa? Ergasii Waaqayyo garuu gadi bu'aa akkuma namni yeroo lolatu isaan lolaa miilli isaas dhufee gaara Dabra Zayit irra dhaabbataa jedha. Miilli isaa dhufee gaara Dabra Zayit sagaafarraa ol fudhamee dhufee miilli isaa dhaabbata. Warri ijin dumtutu arganii lakkoofsa hin ramu maalidhaa? Qulqulloonni isaa hundus wajjin dhufu. Haaleluyyaa. Warri ol butamnes waldaan kiristaanaa isheen deemtes Kiristoos wajjin deebiin addunyaa bulchuudhaaf dhufu. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 kaaftee dubbiftanis yaa warra Galiilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Inni Yesuus inni amma simbiraa ol beekun akka itti deebi'ee dhufa erga isaan jedhanii ergamoonni Waaqarraa dhufanitti himanii bartoonni gooftaa gara gaara ejersaatii gara mandaraatti deebi'anii jedha. Arfaffaa butamuu yommuu qulqulloonni gara cidha oolichaatti waamaman yommuu ta'u, butamuun yommuu qulqulloonni gara cidha oolichaatti waamaman yommuu ta'u, mul'ata boqonnaa 19:5-9 lammaffaa deebi'ee dhufuun Kiristoos immoo qulqulloota isaa hundumaa wajjin addunyaa kana irratti faraduudhaaf bulchuudhaaf dhufa. Butamuun yommuu qulqulloonni cidha gaa'elaatti waamamanidha. Yommuu nuyi waamamnudha. Cidha gaa'elaatti akka affeeramnuuf ol butamnudha. Yeroo nuyi deemnudha. Waaqa kana irratti gooftaa wajjin turuudhaaf yeroo sokkinudha butamuun. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Kiristoosiin garuu qulqulloota isaa hundumaa wajjin addunyaa kana bulchuudhaaf deebi'ee dhufa. Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 5 irra jira. Inni qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufedha. Mul'ata boqonnaa 19:14 jira. Na hubadhaa ammas. Ol butamuun yeroo nu dhokannee deemnu, yeroo biyya lafaarra battala ibsu jaatti sokkinu yommuu ta'u,
Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus garuu yeroo inni fuulaa fuula argamu nus wajjin deebinee dhufnee addunyaa kana bulchinudha. 5. Butamuun itti gala bara waggaa torbaa yookaan gaafa barri waggaa torbaa jalqabuuf jettudha. Butamuun kan ta'u itti gala bara waggaa torbaati. Barri waggaa torbaa booda jalqabuuf gaafa jettu galgala arraa kana keessaa deemne. Kanaaf butamuun itti gala bara waggaa torbaa yookaan jalqabbii bara waggaa torbaa yeroo jalqabuuf jedhu ta'a. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus garuu xumura bara waggaa torbaati. Butamuun keenya butamuu waldaa kiristaanaa biyya lafaarraa deemuun waldaa kiristaanaa barri waggaa torbaa barri hin hamaa kan seexanichi bulchu sun aangoo seexanaan biyya bulchu sun gaafa dhufuuf jedhu gaafa akka boru jalqabuuf jedhu keessaa deemne. Butamuun akkasi. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus fuulaa fuula garuu xumura bara waggaa torbaatti. Barri waggaa torbaa sun gaafa xumuramtu lola Armaagedoon sana erga rukutee booda miilli isaa dhufee gaara Daawititti dhaabbata. 6. Butamuun bara rakkina waggaa torbaa dura kan raawwatu yommuu ta'u. Butamuun bara rakkina waggaa torbaa dura kan raawwatu yommuu ta'u. Lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus garuu bara rakkina waggaa torbaa fi jalqaba bara waggaa kumaati. Butamuun bara rakkina waggaa torbaa dura kan raawwatu yommuu ta'u, itti waggaa torbaa sun hin ta'in kan raawwatu yommuu ta'u, lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus garuu bara rakkina waggaa torbaa fi jalqaba bara waggaa kumaatti ta'a. Bara waggaa torbaa sun akka xumuramteen waggaa 1000 addunyaa bulchuudhaaf ergamoota sana ajjabamee samaayii kanarraa dhufa nus duukaa dhufu. Kanaaf butamuu waldaa kiristaanaa abdii eebbifamaaf dheebii guddaadhaan kan eeggannu abdii keenyadha. Haaleluuyaa. Aniifate eeggannee kan jiru, aniifate eeggannee kan deddeebinu, aniifate kan tajaajilu, ija keenya ol fudhannee gaafa hundumaa ilaalaa kan deemnu butamuu kana. Butamuu kana rakkina bara waggaa torbaan arginu sun jabaadhaa. Kiristoos jabaadhaa. Waan jajjabaan sodaatamu kun anaaf sirratti hin ta'u. Yoo jabaanne keessaa deemna. Gooftaa kan amannee gaafa deddeebinu guyyaa tokko malakannaaf uufama amma taa'aafituun taa'ee dubbadhu bor ganama ta'an isaan beekamu. Yeroo nama keessa jiru yeroo akkas maayikiroo sekendii keessatti eeggataa jirudha. Waaqayyo bara ayyaana kana bara waldaa kiristaanaa kana bal'isee waggaa 2000 ol nuu kenneera. Namni hundumtuu sagalee Waaqayyo akka dhaga'uuf dubbii Waaqayyo akka dhaga'uuf gara mootummaa bara baraa kanatti akka dhufuuf Waaqayyo obsee eeggataa jira. Garuu gaaf tokko hin dhaabata kun. Yeroo tokko hin dhaabata. Yeroo isaan beeku amma taa'aa fi kanatti ufee deeqa shan booda taa'aa isaan beeku. Battala libsuu ijaatti geeddaramnee samaayii kanarratti gooftaa simachuudhaaf ol butamna. Hin deemne kabajamoota namoota Waaqayyo. Rakkina ammaa kun ittiin fufuu hin sokkina nuyi. Gaafa ni biyya lafaarratti mul'achuuf jedhu. Gaafa bineensicha addunyaa kanarratti dhufuuf jedhu kiristaanonni keessaa deemna. Kanaaf butamuu waldaa kiristaanaa abdii keenya isa eebbifamaaf abdiin eeggachuu kan qabnu. Kanarraa kan kee mul'ata boqonnaa 22 irraa hundumtuu kottaa jedhu namni hundumtuu jedha. Kanaaf kottu jechaa eeggachuu qabna. Ija keenya achi ol fudhachuu qabna. Malakatoo torbaa fi adaba isaa. Egaa mallattoo torbaffaan akka banameen ergamoota torba warra fuula Waaqa dura dhaabbatan arge jedha. Mallattoo torbaffaan erga banamee mallattoo torba kan dhaabbatan ergamoota torba mallattoo qabatanii dhufan arge jedha. Mallattoo sana afuufuu jalqabu. Mallattoo sana gaafa sana afuufuu jalqaban biyya lafaarratti rakkina gurguddaatu ta'uu jalqaba. Isaaniifis malakatni torban kennamee fedha mul'ata boqonnaa 8:3. Ergamoonni torban malakanni kennameefis malakata isaanii afuufuudhaaf hin qophaa'an jedha. Mul'ata boqonnaa 8:6. Malakata kennameef kana mallattoon torbaffaan gaafa hiikamu ergamoota torban dhufee ergamoota torba kana malakata torba kenname malakata torban kana afuufuu jalqaban waan isaan afuufan kan rakkina biyya lafaa irratti dhufu dha'icha Waaqayyootiin addunyaa dha'u bara waggaa torbaa sanaadha. Ergamaan duraa malakata isaa afuufedha. Mul'ata boqonnaa 8:7. Malakanni jalqabaa yommuu afuufamu dha'ichaaf badiisa biyya lafaa irratti qaqqaba. Yeroo malakanni jalqabaa afuufamu biyya lafaa kana rukuta Waaqayyo. Lafa rukuta, addunyaa kana rukuta. Malakoonni jalqabaa yeroo afuufamu biyya lafaa rukuta. Mul'ata boqonnaa 8:7 dubbisa. Ergamaan lammaffaanis malakata isaa afuufedha. Mul'ata boqonnaa 8:8-9. Gaafa ergamaan lammaffaan malakata isaa kana afuufu immoo malakanni lammaffaa yommuu afuufamu balleessuudhaaf galaana irratti xiyyeeffata. Waaqayyo galaanadha. Dhaggeeffadha. Malakata jalqabaa Waaqayyo lafa rukuta. Malakanni lammaffaa kun yommuu afuufamu immoo Waaqayyo galaana rukuta. Galaana irratti dha'icha guddaa fida. Mul'ata boqonnaa 8:9 dubbifadha. Ergamaan sadaffaan malakata isaa afuufedha. Mul'ata boqonnaa 8:10-11. Malakanni sadaffaan yommuu afuufamu burqaa bishaanii rukuta. Lafa rukuteera. Galaana rukuteera. Isa booda burqaa bishaanii rukuta. Kun hundumtuu dhala namaaf waan barbaachisanidha bara. Lafa rukuta Waaqayyo ittaanee galaana rukuta ittaanee burqaa bishaanii rukuta. Burqitu rukuta. Ergamaan arfaffaan malakata isaa afuufedha. Mul'ata boqonnaa 8:12. Malakanni arfaffaan yommuu afuufamu samiirra waan jiru balleessa. Lafa balleesse Waaqayyo dha'ichaan galaana balleesse burqituu balleesse samii balleesse samii kanarraa biiftuu irratti urjirate ta'a.
Egaa dha'icha warra arfan kanaan addunyaan galaan bishaanii fi samiin murtii yookaan dheekkamsa arfan warra jalqabaa kanaan balleeffamu. Addunyaan galaan burqituu fi samiin dha'icha mallattoo arfaffaa afuufamu kanaan balleeffamu. Wantoonni kunneen hundinuu jiraachuu dhala namaaf wantoota barbaachisoodha. Wantoota barbaachisoo kan rukuta Waaqayyo bineensicha jalatti isa hamaa sana jalatti. Kanaaf Waaqayyo waan isa simachuu didaniif warreen dhala namaaf barbaachisan rukutaa. Waaqayyo cubbuu adabuun eenyummaa isaa waan ta'eef cubbuu adaba. Hin rukutaa jechuudha. Mallattoo xumuraa sana warra hafan kanaan dubbadhee fixa. Mallattoo shanaffaan yommuu afuufamu mul'ata boqonnaa 9:12 malakanni kun seexanni aangoodhaan akka gadhiifamuuf gochuudhaan humna isaa hundumaa fayyadamee warra Waaqa hundeedan akka balleessuuf irratti ta'a. Mallattoon shanaffaa kun gaafa afuufamu aangoo qabu hundumaa seexanni appilaay akka godhu lafarratti. Dhala namaa irratti wanta hundumaa akka hojjetuuf aangoon kennamaaf. Malakaan isaa shanaffaa kanaan afuufamee gaafa gadhiifamu seexanni gadhiifamee dhala namaa hundumaa garjabeessa waan ta'eef addunyaarra waan jiru hundumaa rukuta. Yeroo ulfaataaf sodaachisaadha. Jabaadhu garuu anaafati yeroo isaas hin jirru keessaa deemneerra. Malakata ja'affaan mul'ata boqonnaa 9:13-21. Dha'ichaaf du'a addunyaa irratti gadhiisa. Tokko sadaffaa namoota addunyaa kanaan rukutan immoo. Yeroo malakatni ja'affaan kun afuufamu tokko sadaffaa namoota addunyaa kanaa rukuta. Dhala namaa lafarraa balleessa. Lafarratti bineensicha rukuta, waaqarraa immoo waaqa rukuta. Warra isaaf abbamuu didan, warra isaaf buluu didan Waaqayyo tarkaanfii irratti fudhata. Malakanni isa dhumaa yookaan malakee torbaffaan yommuu afuufamu mul'ata boqonnaa 11:15 irra afuufamuu mallattoo torbaffaa kanaan lallabamuu mootummaa Kiristoostu ta'a xumura bara waggaa 7 raawwataa jalqabamuu mootummaa Kiristoos bara waggaa 1,000 biyya lafaa irratti ta'a. Haaleluyyaa. Malakatni torbaffaan gaafa afuufamu Iyyasuus dhufee addunyaa kana irratti bulchuu jalqaba mootummaa hundeeffamu mootummaa waggaa 1,000 misiraachoo isaa labsa. Inni torbaffaan kun gaafa afuufamu. Kanaaf Iyyasuus hin dhufaa jabaadhaa. Dhufuu isaa miti dhufee fuula addunyaa kana irratti Iyyasuus himmaa nus isaa jimmoon ijoolleensa. Kanaaf kiristaanonni irra biyya lafaarra jirtan waan garaagaraan sodaachisfamuu waan garaagaraa eeggachuu caalaa Kiristoosin eeggachuu tulfina. Gooftaan fuula deebi'ee dhufaa diina isaa ijaabaa nus ijoolleensaa isaa wajjin bara baraan jiraachuudhaaf deemnee turre isaa wajjin bulchuudhaaf deemnee dhufna. Kanaaf dubbiin keenya mul'ata Yohaannis kanarra jira. Yeroo mallattoo inni torbaffaan kun afuufamuu jedha wangeelli. Lafarra harkisuun lammaffaan jiru jedha. Haaleluyyaa. Mallattoonni torbaffaan kun akka afuufameen lafarra harkifamuun akka kanaan duraa hin jiru jedha. Mallattoonni torbaffaan kun akka afuufameen Kiristoostu waaqarraa ulfinaan fuula deebi'ee dhufa. Ijoolleen isaas nu wajjin dhumna. Mul'ata boqonnaa 15:7 dubbifadhaa. Si'achi lafarra harkisuun hin jiru. Bara malakanni torbaffaan afuufamutti garuu jedha. Bara malakanni torbaffaan afuufamutti Kiristoostu dhufa. Kiristoostu biyya lafaarra dhufee bulchaa. Nus ijoolleen isaa dhufnee addunyaa kana bulchina. Nagaa guddaatu addunyaa irratti ta'a. Seexanni dhama. Iyyasuus hin dhufa. Galateeffanna. Galanni bara baraa siif haa ta'u Waaqayyo dubbii kee kanaaf. Ammas yaa gooftaa yeroo keenyaaf bara keenyaaf barumsa keenyaaf nuuf eebbisi. Sabni kee garaa guutuudhaan sammuu banamaadhaan taa'ee dhaggeeffachuu kan danda'u ayyaana kee baay'isiif hamma ammaa warra dhaggeeffatan immoo dubbii dhagaan kana jireenya isaa wajjin ol fudhachanii akka jiraatan gargaari. Dhabaa garbicha keessa gargaari. Torbee amma garuu nagaatti nu eegi. Maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Nagaan gooftaa si wajjin haa ta'u torbee deemnee wal agarraa jabaadhaa.